Namni hundumtuu afaan koo irraa dhaga'uu barbaada. Namni hundumtuu dhiphina sammuu isaa irraa boqochuudhaaf ana sababa gochuu barbaada. Namni hundumtuu aarsaa ta'uu baqata. Malee namni mana keessa jiru hundumtuu hin beeka. Ishiin ajjeesteetti. Furtuuna. Sobaan maqaa namaa balleessuun akka yakka ta'e hin beekta miti. Maal? Ajjeesuunoo? Lubbuu namaa balleessuunoo yakka miti? Moo anaaf ati seera adda adda ta'e jala bulla? Reenfa sana cinaatti sa'aatii ishee argadheera. Achiin nama na ajjeesu natti ergite. Sana booda amma ishiin du'uu koo mirkaneeffattutti na adamsite. Afaan keetiif daangaa godhadhu. Sarara kee darbaa jirta. Akkan haasa'u nan godhina. Waan kana keessaa na baasa. Hin barbaadu yoon jedhe waan nama ajaa'ibudha. Ani dararameera. Ana danfameera. Yeroo tokko miti yeroo lamaa ol yaaliin ajjechaan irratti raawwatameera. Manni keenya nu jalaa gubateera. Anis gubadheera. Rasaasaan rukutameera. Biyyeen natti deebi'eera. Boolla keessa seeneera. Ani mana hin beekne keessatti yeroo dheeraaf narratti cufameera. Abjuu koo na jalaa saamteetta. Karaa koo na jalaa jijjiirteetta. Ana dhiisiiti harmeen kooyyuu dhugaa kana waan beekteef isheen afaan ishee cufamee akka mana keessa teessu taasifamteetti.